Abiyyi ati gaararraa waan taateef Tigree yoo biradhattu jabaattee Tigree fakkaattee afaan Tigree haasa'uu qabdu. Rakkoon tokko hin jiru. Tigree biroo dhaqe Tigree fakkaadhasii. Amaara biroo dhaqe Amaara fakkaadha. Oromoo biroo dhaqe Oromoo fakkaadha. Maqaan kiyya Abiyyi waan ta'eef Sumaalee biroo dhaqe illee salaata rakkoon tokko hin jiru. Kanaaf Piraayim Ministeerii si godhannee miti. Abiyyi. Abbaa Taayyee. Tigree deemtee afaan Tigreetiin gootota dieta Tigreetitti ati akka Piraayim Ministeerii Tigree taate jabeessitee itti himtaan amanuu qaban. Ishii abbaa Taayyee afaan Tigree asitti na guddisee miti. Afaan Oromoo caalaa afaan Tigree beekaa miti. Takkana shakkin achi dhageetiin gootota Tigree harkaaf luka Mangistuu buqqisuuf harkaaf luka dhaabammaraa dhaqee amansiisaan akka jarri gootota Itoophiyaa taate akka jarri Itoophiyaa ijaarte kana maraa itti majabeessee kanaaf Piraayim Ministeerii si godhadhee miti. Shoomoftee jirtaam nu waliin haga feetu Oromoo nyaatuu hin dandeetta amma achi. Shooma'ee beena deemneetiin loowwan Oromoo kan nyaannu soqannaa. Beenan deemnaashi. Oromoo nyaannu haa soqannaa. Ishii qabeen. Akkana kolfita abbaa Taayyee. Urgaati Piraayim Ministeera taate uummanni kunniin marti gowwoomee si gammadee asii as hin gammaddan illee keessa cadhiseetu mana kolfisiisa. Beena gaama nyaata solnaa. Kun loowwan Oromoo san argite deemnee loowwan Oromoo san nyaannaa keessaa tokkocha been. Abbaa Taayyee hiyyuusin kaa loowwaniif abbaan loowwanii nu jalaa oofatanii deemanii biratti dhiyaannaa dur kamii nyaatu feeta keessaa. Keessaa kamii naa nyaanna? Keessaa kamii naa nyaanna? Magaala sanirra adii san argitee adiin sun bareedaadha. Adii bareedaa san nyaatuun na taate lubbuun. Ishii abbaa Taayyee talqaa kiyya waan taateef rakkoon hin jiru. Been adii san nyaanna. Abiyyi. Gabaree Oromoo saniin qaraxa mangistii jedhiini warii kee keessaa tokkocha nyaatuuf jedhiitti. Gabaree Oromoo warii kee keessaa tokkocha nyaatuuf gibira waan ta'eef gabareen deebisaan jiru. Rakkoon hin jiru. Beena nyaannaa bakka. Abbaa Taayyee nyaannu kaashoomae. Angammadee kolfaa jira mee xiqqishuma mallee dadhee kolfaa. Nyaata hansinuusaa kana lamaan dhee nyaadhu.
Abbaa Tsaayyee maayuus ture. Saayibbantiyyee waamuuf. Kamooraa Yuunisfaa waamuuf. Soddaa kan kee waamuuf. Haa dhufee nyaatuun illee nooliin. Ishii karakkoon hin jiru waame. Abiyyi gaararraa akkasumatti quufte. Ani gaararraa miti irree xiqqooma nyaadhaan waraabessaa miti. Ani hin quufne kana naaf yana. Oromoo Rabbi eebbisee ana dhagaarra na kaa'e. Nyaatanii illee hin quufan Oromoo. Waggaa 27 mulla Oromoo nyaadhee quufuu dadhabee gammaa. Quufnee reeffaa jeefne irra ciifna. Abbaa Tsaayyee maal gaararraa Abiyyi? Qeerroon yeroo maraayyuu yoon argitu Abiyyi nadhii gammadaa eessa jira goonni kenna nadhii gammadaa eessa jira jedhanii na gaafatan. Bakka inni jiru na mul'isuu dandeettaa? Qeerroo himuu danda'ama? Gaararraa waa'ee nadhii gammadaan kaasinaa isiniin hin jenne. Bakka nadhii gammadaa jiru si mul'isa. Fi garuu qeerrootti himuu hin dandeettu. Bakka hidhaa, bakka dhossaa, bakka jabduu jira beena si mul'isaamu. Ishii kaa inni himu takka inni quufquru fedhe. Osoo lammaa taatee sitti mul'isu beeki lammaan dhiiga Oromoo qaba. Dhiiga Tigree of keessaan qabate. Dhiiga Tigree waan of keessaa qabdu si amanna, guddifnee si amanna. Kanaaf Piraayim Ministeerii si goonee miti. Galatooma Abbaa Tsaayyee. Beena amma nadhii si mul'isa. Abiyyi gaararraa kunoo leenca Oromoo keessan argiteere. Asuma hiina kun waggaa 27 jala geenne orgaa hiine. Asuma hidhaa ta'a inni. Wata akka godhuu hin danda'u asuma ciisee barooduu malee. Irra rafa argitee kanuma gaggabee rafa yeroo maraa bakka. Aduulleen argu wata akkan argu kanuma rafa. Kanuma gaggabee rafa bakka. Aduullee wanta akkan argu. Yoo asii gadhiifne baroodee Oromoo bilisoomsa. Yoo inni Oromoo bilisoomse maan nyaanna reenu. Kanaafuu akkanuma hidhaa ta'a. Naagalee waan isa akkana hiitaniif osoo hidhuu dhabaattanii Oromoo bilisoomsa. Nadhi kun akka qulfiin akka shabatee qulfii kanarra laalu malee na jalaa hiikkata. Nadhi leenca akkanuma barooda bakka. Hidhaa kana hiikkatee deemee Oromoo bilisoomsuu hin danda'u. Let's go pick it just a little bit.
biyyi gara irratti haa deemnu. Ishii beenaa deemnu.